Gurraachalee Oromoo Turuura dhiyaa dhiyaa bariyaa biyya. Gaafa qaamni tokko bara 2014 godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuutti ayyaana yaadannoo Rabbaa Oromoo marsaa 25ffaa kabajuudhaaf akkuma duraan isaanitti dhaabbanni baay'ata isaa kaayee koreelee ayyaana ramadee achitti koreen ayyaana sun ayyaana san qindeessuudhaaf bakka sanitti argaman san irratti bulchiinsi aanaa Daaroo Labuu bulchiinsi qaamni mootummaa jechuudha. Bulchiinsi aanaa Daaroo Labuu waraanaa fi poolisii qabu itti bobbaasee koreelee keenya achi jiran akka ayyaana san hin qindeessine akka ayyaana san hin kabajne reebee nama achi qabnu ka achi kaawwanne manguddoota achi jira wajjin qeessan namoota qeessan jiran guutuu isaanii achi noola yaase akka gara naannoo isaaniitti deeman akka ayyaana san hin kabajne akka dalagaa san hin dalayne dhiibbaa akkasiisantu gaafa san irratti gaggeeffame. Wanni gaafa san ta'e kana namoota giddu galeessa biyyaatirraa sadarkaa biyyaatitti ayyaanichi kan qophaa'e namoota sadarkaa biyyaatitti koree ayyaanaa ta'an bakka garaagaraa godinaalee Oromiyaa garaagaraatirraa koree ta'anii biyya godina san dhaqanii isaan san gartokko isaanii reebeet achii kaase haa ta'u immoo miseensota galma agamtiidhaa kan godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu koonyaa Daaroo Billiqaatitti argamu miseensota galma sanii san walakkaa ol gara mana sirreessaa yookaan immoo mana hidhaatitti guuramaniit hidhee jechuudha gaafa sana. Namoota koree godhannee achi kaawwannee namoonni sun gaggeessitoota amantiitti gartokko isaanii barsiisota sadarkaan jiru sadarkaa wiirtuutti gaggeessu jiru kan sadarkaa giddu galaatti illee gaggeessan jiru sadarkaa dhaabbataatti illee kan gaggeessan jiru koree sun gulantaa garaagaraatirraa qindaa'ee isaan sun gartokko isaanii hirreebamanii poolisii yookaan immoo milishaa aanaa Daaroo Labuutiin qabeenyi achitti qabeenyi tuqamee hin jiru aanaa Daaroo Labuu irratti qabeenyi tuqamee hin jiru haa ta'u immoo ro'oota yookaan dinagdee aanaa hawwii guddinaa keessaa abbaan amantii keenya obbo Dagalee Abdiisaa godaansisee achii qabu lafa tikaaf dheedaaf loon achii qabu ro'oota achii qabu san akka achii kaasan maaliif dhimmichi kun tokkichuma bobbaanis takkittuma achi akka waraan ro'oonni sun akka achi godaantu lafa san akka hin dheenne akka achi hin teenye qabeenyi san achi godaansaa jechuudhaan dhiibbaan gaafa san akka achi ka'an dhiibbaan akkasii sun gaggeeffame. Dalagaatti nama bobba'ee hojiirra jiru makiinumaan wal guuranii dhufanii makiinaa lamaan paatroolii dhufanii shakkamaa barbaannu jiranii shakkamaa egaa fudhatanii makiinarra geeffatan booda eessaa dhuftan jechumaan uleen nu seenu waan biraa gaafin nuti dhiyeessan kafalaatu hin jiru jechuudha. Maal guruu dhuftanii maal asii gootanii ayyaanni hin geenye guyyaa ayyaana san dhufamaa waan jiru kaasanii osoo aboo hojii kanaatu hojii dura hojjetamu jira hojii san dalaguudhaaf dursinee dhufnee koree ayyaanati jennee osoma himannu waliin nu qabanii kaan reebuudhaan kaan sodaachisuudhaan godina irraa dhufne irraa walitti adda addaan egaa nu baafatan booda namuu akka asii galtan waan jedhamu kaasanii yoo aduun isinitti dhiite tarkaanfii biraatti isinirra fudhatama hanga iyyuutti dursisanii dursisaa kanaan kaan namoonni biraas miidhamuurra nama dhukkubsatu jira daa'immantu jira wantoota hedduu lallaallee namni gaaga'amurra waan jiruun miidhaan ogeeffannoo booda rakkoo dhennee akkasiin namoota keenyas ka'aa galaa inni akkasitti karaa galaa bobbaafne jechuudha. Namoota dhukkubsatee achi jirus ka hojii dhufees hunduu garaa adda dhufetti akka deebi'an walii himuudhaan yoo haalli tasgabbaa'ee nageenyi bu'ee deebinee hojii keenyatti hojii sagantaa ayyaanatti deebina waan jiruun itti wal gaafannee akkasitti achi ofirra ol deebinee qaama poolisii aanaa Daaroo Labuuti reebichumaan eessaa dhufte jechuun bakka kanaa jee bakka irraa dhufee himate reebuu qofa mukuma harkaa qabuun sibiila isaa garagalfanii hanga qawwee miila qawwee dachaatu tanaan nama reebuu mataa keechaa hanga ga'utti biroo itti deebi'ee dha'uudhaaf hanga nyaachifataniitu
Isii fedhii abbaan nu gaafatu hin jiru. Abbaa fedhii akka fedhii godhuu dandeenya hanga jirutti sodaachisoo hamaa nurraan ga'anii reebicha hanga qaamumatti hin caccabin malee hanga caccabsuutii fi silaasaan miidhuutti wanni irraa hambisan hin jiru waan reebichaa. Nama hedduu reebanii nama guddaa nyaanii xiqqaan nyaanii ka abbaa isaanii ta'u haadha isaanii ta'u hunda reebanii jechuudha akka reebichaatti. Yaa nama waan filannoo akkasii dhiyeessuudhaaf gaaffii akkasii kaasuudhaaf reebicha jira waan ta'eef lukumaan hanga karaa makiinaa sila itti argamuutti luka ofiitiin bordaa baasee kan dhukkubsatu baatee namni akkasitti karaa yaa'ee karaa kiiloomeetira hedduu kiiloomeetira 5 itti kan kalaa'u kana lukumaan yaa'uudhaan makiinaa warra magaalaa jiranitti of dura dawwalannee makiinaa akkasitti wal godhan akkuma karaatti wal qolofnu makiinaan akkasitti afaan naqabee karaa saniin nama gara magaalaa miidhasatti siqee mi'a ta'e gageenye makiinaa dubbisuudhaan makiinaa akkasitti argannee halkan galee jechuudha namni reebtuu halkan deemaa bulee. Haalli nageenya warri araddaa milishaan jira halkan bira dhufanii rakkoo jiru hundi ilaalaa wajjin turre nageenya naannoo kanallee eegaa jechaanii turre eegaa turan guyyaa wajji oolanii nurra isaantu nama fuula haaraa faajanii nama haaraa dhufe raqanyummaati fi xalayaa araddaa irratti dhufamtu gaafatanii akkasitti karaa galmaa akka dabru godhanii jechuudha eegumsi warri araddaadhaan nagaa nuti jiru kuni tasuma dhufee jechuudha ka warri araddaatu quban qabu. Itti gaafatamummaa warra araddaatti ala yookaan isaanii wajjin waliin dubbatiin rakkoo kanaa jira waan akkasitti qulqulleessuu deemnallee isaanitti himin makiinumaan nurra garagalanii wanni ta'inti achitti ta'e tokkollee hin jiru jechuudha. Waldhabdeen namaa hin jiru yookaan namni achitti miidhee miidhamaa namni biraa waa himatee himata san sirreessuudhaan dhufanillee miti jechuudha. Uummata isa nurra ta'e toora sa'aatii 4 kana jechuudha ganamarraa bari'ee akkasitti aduun asitti akkasitti illee jechuudha namoota achii gogsuu danda'an jechuudha. Wanni jiru adeemsa hojii ijaarsaa kanarra jirra osoo jennuun takka nu hubachuu illee hin dandeenye ayyaana deemu nuti koree qindeessitu dura dhuftee osoo ma jedhamu kan nu hubachuu jechuudha nu hubachuu hin dandeenye yookaan yaaduma isaaniitu nu qooduu hin dandeenye yaada keenya nurraa fuudhuu hin dandeenye ijatu nu uffataniitu akkasitti dhabama asii waan jedhamu. Reebicha akkasitti bakka sanii kan jechuudha. Bulchaa aanaatii bulchi jira. Humna nageenyaa kana jechuudha. Makiinaa lamaan kan dhufe kana bulchiisa aanaa jaalala buusee wajjin jira jechuudha. Mataa nu facaafne bakka kanatti namni nu gaafatu hin jiru seera nu gaafatu illee hin jiru hanga jirutti doorsisaa akkasitti nurraan gahaa turanii jechuudha. Hanga bulchiinsi aanaatii fi qaamni seeraa akka namaan jedhetti waan rakkoon tokko dhufe wanni wabiin nuti qabnu kan biraan jiru waan ta'eef namu galaa eegajaame kanuma ajaja isaanii kana hojiitti eeguudhaan karaa maatiitti nama ultachuu danda'e jechuudha. Karaa bakka irraa dhufeetti deeme jechuudha. Korriileen keenya hundi isaanii waraqaa eenyummaa dhaabbatichi qopheesseef qabu. Waraqaa eenyummaa isaanii ibsu gulantaa kamirratti koree akka ta'an galmi isaanii immoo aanaa kamitti akka argamu nama eessarraa dhufe kan ibsuu qabu waraqaa eenyummaadha kan dhaabbanni kenneef waraqaa miseensummaa. Waraqaan sun waraqaa eenyummaati sadarkaa fedhetti tajaajila baankiifis bakka fedhetti akkuma waraqaa jiraataa gandaatti tajaajila isa san ni qabu. Xaalayaa muudamaatillee ni qabu. Waan dhaabbatichi yaa'iidhaan ittiin muude muudama barsiisota yookaan immoo gaggeessitoota amantii ittiin ta'an sanis ni qabu. Namoonni kun immoo marsaa 25ffaadhaaf ayyaana achitti kabajnaa haaraa miti namoonni kun. Yaa godina garaagaraatti irraa dhaqan malee ji'a tokko ji'a lama kan ji'a 5 achi jiraatee raddaa sun beektu bulchiinsi naannoo sanii beeku hawaasni naannoo sanii namoota san beekan. Dabalataanis namoonni nama koree ta'an kuni baay'een isaanii warra fuudhaa heerumaan achi haadha warraa fuudhuudhaan soddaa ta'uudhaan wal beekumsa dheeraa qabu jechuudha. Haaraa miti fuulli haaraa namoota san ilaallatu gonkumaa. Hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata amantiiti. Akkuma jaarmiyaa amantii biyya kana jiranii kamittuu gaafa dhiibbaan sun qaqqabu dhiibbaa saniin namni hedduutu hidhame gaafa san galma amantii keessaa abbaan amantii keenyallee obbo Dagalee Abdiisaasis bariisan ni hidhame. Kanneen kana dhiibbaawwan kana hunda dhaabbatichi akka koree dhaabbataatitti wal dubbisee koreedhaan bakka jiranii ariifatee wal waamee wal gahee ariifachiisadhaan gattaa'ee wantoonni mudatan kun maal jedhee akka qaama seeratti himatamuu qabu
waajjiroota biyya kana jiran aanaa daroo laguuti ka'ee haga waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gahuutti xaaliyaan barbaachisaan rakkoo kana ibsu barraa'ee akka gaafatamu irratti walii galuudhaan xaaliyaa sanitti barreessinee koreelee qindeessinee koree sadarkaa Oromiyaatti gaafatus gara Oromiyaa koree sadarkaa godina Harargee lixaatti gaafatullee gara Harargee lixaatti erguudhaanii rakkoo kana ibsuudhaaf bobbaafnee jirra. Waajjira mootummaa naannoo Oromiyaatti illee barreessinee waajjira bulchiinsaaf nageenya mootummaa naannoo Oromiyaattis barreessinee sadaffaa komishinii poolisii mootummaa naannoo Oromiyaatti illee barreessinee xalayaadha. Gara bulchiinsaaf nageenya mootummaa naannoo Oromiyaatti irraa xalayicha nurraa fuudhaniiru. Dhimmicha hin qoranna ilaalla. Isinirraa fuunee irraa yaada jedhuun xalayicha nurraa fuudhanii haa ta'u garuu rakkoo isaan furuudhaa fi tattaaffiin isaan godhan hin jiru. Xalayuma qofa fuudhanii nu hubachuu hin dandeenye rakkoolee san gadi qabnee koreen keenya sun itti ibsanii xalayaan keenya illee xalayaa fuula lamaati rakkoo san tokko tokkoon qabxii jahaan lafa kaa'ee rakkoo san ibsee bulchiinsi fi nageenyi mootummaa naannoo Oromiyaa xalayaa san deebisaa xalayaa sanii san nuun kennine. Garuu gara poolisii komishinii poolisii Oromiyaatiin immoo dhimma san isaan sun agalatumanii nu hubachuudhaan xalayaa gara qajeelcha poolisii godina Harargee lixaatti nu barreessanii xalayaa san koreen keenya asii fuudhee achitti galchuudhaan furmaata isinii ilaannaa ni furra rakkoon jiru akka rakkootitti ni ilaallaa kan furamuu qabu kan akka dhimma amantiitti wal qabatu ni furree jechuudhaani deebii bareedaa nu kennuudhaan bilbilaan gara aanaa Daaroo Laguutii fi aanaa Hawwii Guddinaatitti waajjira poolisiitti bilbiluudhaan rakkoolee kana akka furtan jechuudhaan deebisaa akkasiisan deebisaa yeroo saniititti rakkooleen illee hoo furamuu baatanii hanga ammaa dheeratanii as gahan tattaaffiin furuudhaaf godhame garuu ni jira. Galmoonni aanaa Daaroo Laguu jiranii ni ugguraman gidduu rakkoon kun uumame san irraa kahee hanga sa'aatii amma asii ibsa kenninu kanatti ni ugguramanii akka sagantaa idilee hin gaggeeffanne ni dhorkamanii namoonni galma keessaa ni guuramanii sagantaa idilee gaggeeffachuu irratti hin danqaman. Waajjiruma galmootuma qabnu yookaan immoo bakka amantiitti gaggeeffannutti milishaan bobbahee kaabineen gandaatis dhufuudhaan doorsisni garaagaraa irra gaggeeffame uggura garaagaraattu galmoota aanaa san keessaa qabnu irratti dhaqqabe jechuudha haga har'aatitti. Akka jarmee amantiitti adda baafnee wal hubachiifnee jirra bulchiinsa godina Harargee lixaattinis namni akka dhuunfatitti hooyi akka qabaate ilaalcha siyaasaa fedhillee namni akka dhuunfattoo qabaate sun dhuunfadhaan rakkoo nama dhuunfaatii mootummaan hordofee furuun hojii isaati. Sanirraa kan hafe amantiin akka amantiitti ugguramuu akka hin qabne galmichi sagantaa idileesaa gaggeeffachuu akka qabu maqaa namoota dhuunfatiin dhaabbatichi farrajamuu akka hin qabne amantii fi nama dhuunfaa adda baastanii bifa kanaan gaggeessuu qabdan jennetti himne namoota dhuunfaadhaan immoo gaannuhi qajeelfama keenya bakka namni fudhatee jirutti bakka barnoota amantii barsiifnee namni nurraa fudhatetti rakkoo dhuunfaa isaatii fi ilaalcha siyaasaa inni qabu sun dalagaa mootummaa waan ta'eef san beenulleedha sakatta'uufis qoratuufillee dalagaa keenyaa miti ilaalcha nama dhuunfaa mirga akkasii heerri biyyaattis nuu kennu san wanni beeknu jiru. Naannoo rabbaa Oromoo kan bara kanaa rakkoo amma nu mudate kanaan wal qabatee akka maleetti nu harkaa danqame silaa ayyaanni kun durfameeti wanni silaa hojjetamu jira. Qophii ayyaana saniitiif haal dureewwan sadarkaa dhaabbataatitti sadarkaa biyyaatitti wantoonni silaa dalagaman sun haga har'aa akka hin dalagamne uggurri hamaan nurra kaa'ame. Furmaanni sunis hanga ammaatitti furmaanni nu kenname hin jiru. Haalli qophii isaa haala duraaniitirraa baay'ee adda. Rakkoon hamaan nu mudate qophii ayyaana saniitillee akkamitti qopheessina akkam goona hambisuuf ayyaana amantiiti ayyaana yaadannoo rabbaa Oromooti akkuma amantii kamiitittuu ayyaana amantiin qabu san ayyaanni amantiin hunduu ayyaana yaadannoo gaggeessa yaadannoo mattaasabiyaa jedheetuma namuu bifa saniin gaggeessa sagantaa amantii kamii keessattuu hambisuun rakkoo miseensa kana guutuu haamilee tuqama qorqalbii amantii ofiititti namni yaanni amantii isaatiif qabu namni akka tuqamu dhiibbaa akkasiisan waan nama keenyarraan gahuu fi hambisuun nutti baay'ee rakkoodha. Akka inni afullee hin feenu
ammoo akka ayyaana san gaggeeffanne haga har'aatti dhiibbastuun hin dhaabbanne rakkoon gaafsan uumame sunillee hin furamne. Gara namoota hidhamaniitiin hojiin dalagame abbaan amantiidhaa obbo Dagalee Abdiisaa guyyaa 5 eega hidhamanii booda isaan sun gara mana ofiitti galaniiru gadhiifamaniiru. Sanirraa kan hafe namoonni hidhaman hin baane namni hiikamin jiru. Haa ta'u garuu dhaabbanni akka namoonni sun hiikaman xaaliyaa haga aanaa gahutti xaaliyaan gale. Mariinis gaggeeffame yookaan gatteenyee qajeelcha poolisii wajjin gaggeessine. Haa ta'u garuu gara bulchiinsa godinaatiin gara bulchiinsa aanaa Daaroo Labuutiin hin keessummeeffamne yaadni keenya nurraan fuudhamne furmaata nu kennuufillee qophii miti. Sanirraa kan ka'e namoota hidhaman san yakka isaaniitiin mootummaan hordofatu warra nagaa qabu warra yakka hin dalagin ka yakki irra hin jirre ka shakkii irraa fixattan akka gadi nu dhiiftan jechuudhaan godina wajjiniin qajeelcha poolisii godina wajjiniin wantoota kana dubbannee jirra mari'anneetis jirra. Inni sun torbee dhuftu keessatti tarii deebisaa eeggataa jirra. Haga har'aatitti garuu furmaan nu kenname hin jiru. Hordoffiin keenya immoo adda hin jennee koree qindaa'ee achi jirutu jira. Asii koreen qindaa'ee jira. Takka adda hin jennee furmaanni kaa'amee gara hojiitti galame garuu hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa sadarkaa federaalaatti jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa naannootti jiru. Walqixxummaa amantii biyya kana keessa jiru akkaataa heerri biyya kanaa lafa kaa'isaniini wanni kun kabajamuu akka danda'u akka irratti hojjetanan mootummaadhaaf dhaamsadha. Karaa biraatiin rakkoon dhaabbata kanarra gahee rakkoon kun rakkoo nama hundaa ta'uu isaa yookaan rakkoo sadarkaa biyyaa rakkoo biyya kanarratti dhiibbaa biyya kanarratti akka inni fidu mirgi amantiidhaa sadarkaa dhaabbataatitti kabajamuu dhabuunsaa ayyaana isaan sira waggaadhaan qaban ayyaanni waggaadhaan deebi'aa torbaniin kan deebi'u miti. Namni ayyaana isaaniitti niyyateet wareeggatee yaada isaa waggaadhaan galataaf namni wal gaha. Isa san akka namni walitti dhufee waan san hin gaggeeffanne sadarkaa mootummaatitti mirgi sun dhorkatamuun ilaalcha namoonni bulchiinsa keessatti dhuunfaadhaan qabanii dahoo aangoodhaa godhatuudhaan dhiibbaa amantii dhuunfaa ofiitiif jibbiinsa amantiirraa qabaniin wantoota godhaman kana mootummaan harka keessa galfatee sakatta'ee maddi rakkoo kanaa maali jedhee fuula haaraa kana jalatti dhiibban bira gaggeeffamuutti jira jedhee mootummaan heera isaatiifis hawaasa ofiif hoogganaa jiruufillee furmaata kennuun gahee mootummaa ture. Ammallee immoo dabarree borullee biyya kana keessa wajjin jiraanna waan ta'eef bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatis qaamolee sadarkaan jiran godinni Harargee Lixaatis bulchiinsi aanaa Daaroo Labuutillee mootummaan akka heerri isaa jalaan banne hawaasni isaa akkasatti hin muufanne jaarmiyaan kunillee akkasatti hin muufanne furmaata waaraa kennuu qaba. Kun dhaamsa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa. Yaan tokko caphee sagantaan warra abbaa Oromoodhaa amantii waaqeffannaa kun jaarraa tokko walakkaa ol biyya kana keessatti uggurameetti caphee barbadaa'ee ture. Haa ta'u garuu gadaadhaan baraan lakkaa'ameeti amma waggaa 9 sadarkaa dhaabbataatti ijaaramee galmoota ijaarratee barnoota kana eegale. Ayyaanichi garuu marsaa 25ffaadhaaf namoota muraasan waan eegalameef ayyaanichi marsaa 25 gaheera. Kanaaf barnoota sagantaa kana keessatti kennamurraa kahee maaltu hamilee cabsa maaltu hamilee nama hin cabsine wantoonni hamilee nama cabsan waggaa dhufan akkamitti irraa dandamatu san gahumsa qabu miseensi keenya yoo kabajanne bareedaadha gaariidha waan silaa yaaddanne san ni milkoofna milkii waliigalaa milkii jireenyaa milkii fayyaa milkii hundaa ni arganna. Yoo sadarkaa sanatti illee kabajachuus baanne furmaanni karaa mootummaatiin nuu kennamuu baate ayyaanni kun uggurames barri tokko dabre barri tokko ni dhufa. Barri tokko bara rakkoote barri gaariinis ni dhufa. Miseensi keenya kana beeke rakkooleen kun haala yerootis walaa qabatu dhiibbaa amantii biraatiinis walaa qabatu rakkoo siyaasa biyya kanaattis walaa qabatu. Kanas numa dabarra bara gaariin dhufe bara yeroon gaariin dhufe sagantaa keenya gaggeeffachuu ni dandeenya. Kana beekanii kanatti illee amananii bakka jiranitti yaada isaaniitiin qalbii isaaniitiin galma jiranitti mana dhuunfaa isaaniitti illee hoote bakka jiranitti ayyaana isaanii yaadatanii ayyaaneffatanii ooluu ni danda'ama. Hamileen isaan bu'uun qabu qalbiin isaanii cabuun qabu
bifa kanaan hubatanii of tasgabbeessanii walillee gorsanii akkasitti akka yeroo rakkoo kana bira of dabarsanan dhaamaaf. Dhaamsi akka waliigalaatti hawaasa biyya kana jiraniif dhaamnu maali? Dhiibbaan sagantaa amantii tokkootti yookaan immoo jaarmiyaa amantii tokkootti irra gahu dhaabbileen amantii biyya kana jiran birmachuutu irra ture. Sadarkaa mootummaatitti wanni har'a nurra ga'e kun isaan irra ga'uunsaa waan hin hafneef ofii jecha namni kan waliin birmatu warra wal fakkaatu warra dhaabbilee amantiiti. Kanaaf dhaabbileen amantii biyya kana jiran deeggarsa barbaachisu sadarkaa mootummaatitti wanni kun akka dhagahamu dhiibbaan kun karaa miidiyaa hawaasaatiin haa ta'u karaa silaa isaan danda'ameeni rakkoon kun akka furamuu irratti hirmaachuutu irra ture ammallee dabarre yaa hirmaatan boruufillee wajjin biyya kana jiraanna. Gama biraatiin akka hawaasaatti immoo bal'aan hawaasa Oromoodhaa sagantaan kun sagantaa isaaniiti. Amantiin kun isaan jalaa badeeti. Amantii ofii waan dhabaniif namuu gara amantii biraatitti jijjiirrate. Namni Oromoo ta'ee biyya kana keessa jiru amantii waaqeffannaadhaa kan uummata Oromoo hundaati. Qabeenya isaaniiti, jiruuf jireenya isaaniiti, sagantaa isaaniiti. Haa ta'u dhiibbaa jaarraa tokkoof walakkaan dura biyya kanarratti gaggeeffameen amantii ofii, sagantaa ofii, jiruuf jireenya ofii uummanni Oromoo kun dhabee ture. Amma sagantaan tun deebitee uummata Oromoo jidduutti argamtee namoota har'a dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhanii hordofan kanaan biyya kanatti hundooftee sagantaan sun barnoonni kennamaa jira. Kana beekuudhaan, kasaanii ta'uu beekuudhaan amantii fedhe keessaa jiraatanii amantii obboleewwan keenyaa kan Islaamaa keessas Oromoonni jiru, amantii obboleewwan keenyaa Pirootestaantii keessas warri jiru. Akkasumas amantii obboleewwan keenyaa Kiristaana yookaan Ortodoksii keessas Oromoonni jiran wanni kun waan isaanii waan ta'eef har'a nu haa gaggeessinu malee boruutii ilmaan isaaniitiif manni isaanii mana kana waan ta'eef birmannaa barbaachisaa nu godhuu qabu, tumsa barbaachisaa nu godhuu qabu. Maaltu warra kanarra ga'e rakkoo maaltu warra kana mudate jedhanii akka qabeenya isaaniititti akka jireenya isaaniititti akka hirmaatan akka gaafatan akka iyyaafatan dhaamafi. Karaa biraatiin immoo nuyi akka dhaabbataatitti duudhaan keenyallee jibbiinsa jaarmiyaa amantii biraan qabnu. Hammeenya akkasittis hin qabnu, kaayyoo fi karoora akkasitti illee hin qabnu, barnoonni keenyallee waan akkasiin hayyamu. Ala namaa nuyi wal qixaan laallan namni hundi nama akka namaatitti. Kanarraa kahee namni biyya kana jirus of birrachuu hin qabu. Sabaanis ilaalcha sabaan qooduu sabaan jibbiinsa akkasii waan dhaabbanni keenya hin qabneef yookaan amantii waaqeffannaa waan akkasii waan hin qabneef sabni bal'aan biyya kana jiru sabaaf sablammoonni biyya kana jiran kamuu kan biyya Itoophiyaa jedhamtee waamamtu kana keessatti wajjin jiraannu kuni nu hubachuu qaba. Nama warra amantii ta'uu keenya, siyaasarraa walaba ta'uu keenya, ilaalcha siyaasaa kamuu kan hin keessummeessine ta'uu keenya. Baraa hanga baraatitti waggoota kumaatama uummanni Oromoo dachee kana gubbaa tures kaboruufillee jiraatuufillee sagantaan amantii sagantuu amantiitii warra siyaasaa wajjin hidhata akka hin qabne beekee jibbiinsi jirullee hoo jiraate ilaalchi jirullee hoo jiraate jijjiirrate bifa gaariin akka nu hubatan nu birallee akka dhaabbatan dhaamsa jiraattota Itoophiyaa keessa jiraniif dhaamsa akkasiisan akka dhaabbataatti dhaama. Koreelee keenya sadarkaa dhaabbataatti jiran hundaafu koreelee keenya sadarkaa giddugalaatti hanga galmaatitti koreeleen jiru hunduu abbootiin amantiitis hundi isaanii rakkoo amma ta'e kana irratti namuu tasgabbaahee osoo miira hin rakkoo kana hanga ammaatitti gara hamaatitti deemuu dhabuu isaaniitii fi galata guddaa qabnaa fi haa galatoomanii nurrallee haa bulanii abboonni keenyas manguddoon gurguddoon amantii kana gaggeessan isaantu nu booda jira. Nuyi koree taanee koreedhaan muudamnee haa gaggeessinu malee abboonni amantii gurguddoon manguddoon buleeyyiin booddee keenya jiru. Isaaniin hoogganamna, isaaniin barnoota baranna, isaan sunillee haa galatoomanii nurraa haa bulanii nurraa haa jiraatanii hundi immoo hordoftoonni amantii waaqeffannaatti illee bakka jiranitti galatoomaa jechaanii dabalataan karaa feesbuukii keenyattiin karaa peejii keenyattiin dhaamsa hedduu dabarsaa turre namoonni gaafsan deeggarsa nuuf godhanii nuuf iyyanii nuuf birmatan sunillee hundi isaanii biyya alaatiis biyya keessaatiis haa galatooman. Ulfaadhaa galatoomaa boruullee wajjin jirra hirmaannaa cimsaa jenneeti namoota nuuf birmatan kan karaa peejii hawaasa keenyatti nuuf birmatan sana hundaaf haa Oromoo ta'es ka Oromoon ta'inis
hundaafuu ka waaqeffataa ta'es ka waaqeffataa hin ta'in kamiifuu galata qabnaa fi jiraadhaadhaa bulaa horaa bulaa galatoomaa jechuun barbaanna akka dhaabbataatti.